qaba. Iddoo lamatti addaan qooda jechuudha. Akka wal naaf ga'uuf jechuudha. Rifeensa keessanis kunuunfadhaa haala gaariidhaan hin dagatinaa hojiitti gortanii. Urgaansas akkuma badaasoo ta'uu garuu rifeensa keenya baay'ee gaariidha. Ashama hundi keessa fayyaa keessanii nagaa jirtu. Nageenyi Rabbi bakka jirtan isiniif haa ta'u hunda keessaniif iyyuu ani nagaa koo galata Rabbi naa galatoomu fayyaa koo nagaa kiyya isiniin jedha. Rabbiin biyya keenya nagaa nuuf haa godhu. Har'aan tana viidiyoo bareedduu wayii qabadhee dhufeen jira. Sammoo haala rifeensa kootii kunuunfadhu isin agarsiisa isiniin jedha. Qullubbiin maddiidha qaba. Qullubbii diimaadha. Akkasuma immoo shunkurtii adii jechuudha. Akkasuma abishiidha. Qullubbii kana haalaan itti fayyadamu waliin ilaalla. Ofii kiyyaa akkan itti fayyadamu isin agarsiisadha. Qola isaa kanan gatu ani qola isaa kanas itti fayyadama. Akka baay'ina rifeensa keessaniitti ittiin hojjetadha. Baay'ee isaati hojjedha. Kiyya rifeensi kun waan badaa haphii ta'eef iyyuu xiqqeechen itti fayyadama. Akkasitti ergan mummure isa kana immoo jechuudha qola isaa immoo xiqqoo ishee miicee raawwadhe keessattuu iyyuu warri rifeensi keessan haphina qabu bareechati kanatti fayyadaman sin jedha. Haphina warroota qabdan jechuudha. Gabbinaan baay'ina rifeensaafis hin ta'a. Akkasuma immoo dheerinaafis illee akkasuma. Birdissa maddiidhaan qaba. Erga sitti naqadhe
isa kana xiqqoo ishee akkas lolla'eera maaliif baddaarra qula isaati waan ta'eef iyyuu xuraan dhabu beektani. Kana isiniin jedha. Isarraan immoo qullubbii adii akkas godhadha. Isa kana immoo abishii jechuudha. Asirraan bishaan itti naqadha. Yoo rifeensi keessan baay'ina qabaate isin barkadhaan baay'ee isaatti hojjetaadha jechuudha. Nuti daawwattoota koonaaf qaqqabeera amma qorrisiiseera amma gannan daakadhaan isin jedha. Daakeen immoo waliin laalla. Amma daakuudhaafani isin jedha hin daaka. Bishaan masaa wajjin naqadha. Kattinni bullaa asittan dhimbiiba jechuudha. Uffataanis yoo dhimbiibdanii dandeessu anuma qabdanii jechuudha. Maa rakkoon qabu. Urgaansa gara shunkurtii osoo hin taane gara abishiiti malee gara shunkurtii miti. Badaa akkas mirgaa jechuudha. Kana fakkaata asittan naqadhaa. Shunkurtii inni kun shunkurtiidhaan isa daake jechuudha. Hundumayyuu itti fayyadamu maaliif rifeensi kunis baay'ee haphiidha waan ta'eef hunda isaatti fayyadamu. Kana isarraan immoo fayyadama zayituun jechuudha.
dibuu kokonaadha. Kokonaa oolii. Isa kana waliin hin gaadha jechuudha. Garuu urgaansa baay'ee urgaa qaba. Abishiin xinnoo ishee abishii waan waliin makee daakifu xiqqoo abishiin irratti jechuudha. Shunkurtiin urgaansaa sanii jechuu barbaadeen. Rifeensa keenya garuu badaa bareedaadha. Rifeensa keenya fuuldura isaatii dhumee isaa fokkis gaariidha. Amma ani qarshaa kan waan boxoodhaan itti godhatan kan itti godhatan dandeechu. Isheen kunis bareedaadha. Kanas bareeda. Kanatti godhatan bareedaadha. Isa akkasitti godhatan amma mana qabdan jechuudha. Mara kun qabu. Qadada isatti qadaddanii gara rifeensa keessanitti dibatan bareedaadha. Kana fakkaata. Mammoo rifeensa kootti dibadhee waliin ilaalla. Kinooti daawwattoota koo amma gara rifeensa kootti dibadha jechuudha. Gara rifeensa kootiin diba. Iddoo lamatti addaan qooda jechuudha. Akka wal naaf ga'uuf jechuudha. Rifeensa keessanis kunuunfadhaa haala gaariidhaan hin dagatinaa hojiitti gortanii. Urgaansas akkuma badaasoo ta'u garuu rifeensa keenya baay'ee gaariidha. Fuuldura isaa kanatti akka rifeensi keenya kan duubatti nu jalaa deeme gara akka nuuf deebi'uuf jechuudha. Akka nuuf biqiluuf akkasitti masaajii gochaa. Iddoo shunkurtii bichaa ta'e garuu urgaansaa kana caalamuu badaa urgaa waan ta'eef amma abishii qabaa waan ta'eef akkasitti urgaa isaan ulfaatu jechuu barbaadeni. Sirriitti erga dibuun keessa noollee bareechaatti diba. Urgaa'uun isaas noolu dibuun keessanis noollee waan ta'eef bareechaatti haala inni rifeensi keenya wal ga'u jechuudha.
akka masaajii gootu filaadhaan jechuudha. Akkasitti maaliif akka wal isinii ga'utti jechuudha rifeensi keessanii fi maaksiinitti gootan kun jechuudha. Kanaan immoo irra deebitanii akkasitti maaksiinii waliin geessachuu barbaadanii dhiifamu. Akka rifeensi keessan irreen buqqaaniif gargaara. Garuu urgaasaatu badaa ulfaata malee baay'ee gaariidha. Jidduu isaatti akkasitti. Maaliif akkasitti mushitu filawatan akka wal ga'uuf oiliin akka oiliinis shunkurtiin bishaan isaatis immoo rifeensa koo wajjin akka wal makuufan. Akkasitti masaajii gootu. Shunkurtiin rifeensa keenya bifa isaarra miidhagsuudhaaf baay'ee gaariidha. Akkasuma immoo rifeensa keenya baay'isuudhaaf rifeensa akka kootti kana haphii qabdan yookiin immoo sisii qabdan rifeensa keessan baay'isuudhaaf illee gargaara. Isaaf warroon akkas rifeensa keessan haphii qabdan itti fayyadama. Immoo kaaniif illee rifeensa keenya maal setta? Akka rifeensi keenya bifni isaa bareeduuf isaaf illee nu gargaara. Maaliif maddii kana irraan hin qabu rifeensa bukkee kana gartan maddii kana irra hin jiru. Maaliif hoggaa hojjennu sheelaa uffannetu hojjenna waan ta'eef kanaafi sheelata akkasitti nurraa fixa. Sheela bichaas immoo qofaas osoo hin taane maal seetan bishaan biyyumti kanaatu iyyuu namatti hin tolu. Akka biyya keenyaa miti. Haalumti qilleensaa hundumtiyyuu sheelaa hidhachaa oollaa galgala ofirraa baasna waan ta'eef kanatti rifeensi keenya nu jalaa miidhamaa. Isaa immoo amma danda'amaa ta'e furmaana nu harka jira. Rifeensa keenya haala gaariidhaan qabu baanne ammas nama fagaachaa deeman dura jechuudha. Kanas hin jedha amma danda'amaa ta'etti.
maal fundursa kanaan fila seetan rifeensi koo akkana yalaan ciccinneef immoo akkana yalaan qabanneef jechuudha. Kiyya baay'een yalaa buqqaa rifeensi kuni bareeda garuu shunkurtiin kuni ani akkas dibadheen beeku guyyaa lama sadaffaa kooti duraan dibadhu. Maaliif urgaadhuma isaa kanaafan jibbaa waan ta'eef malee waan biraa miti. Yalaa buqqaamis kanaan yoo ta'e sinin tani mas sinin jedha kanaafuu naa ta'e immoo siniif isin taadhee yaada. Kana yaalaa sinis. Tokkoffaa rifeensa keenyaan balleechuu immoo haalumatti filaa filannee bumtu kun nu balaa balleessuu danda'a. Filaan baay'inaan ishee kanaan filanna. Isa kanaan malee isa kanaan argannu baay'inaan ishee kana biyya keenya jirti. Asis hin dhamamu garuu baay'inaan garuu muushitti isa kanatu jira malee kun hin jiru. Gariin keessan tokko keessanii zayituun rifeensa nu jalaa jabeessaa moon tasmaamu waan jettan hin jirtu. Ogaan hin argachuudha. Maalinni isa dhiistanii immoo zayituun dhiistanii anan biraatti fayyadamu qibaata isin tasmaamu jechuudha. Rifeensa kiyyaaf tolaan isiniif ta'uu dhiisuu danda'u beektu akkasi. Kokonaan baay'ee gaariidha. Baay'ee rifeensa kan isinitti himuun garuu kokonaan baay'ee gaariidha. Rifeensuma kan ufaan inni yaraadha isinitti himu bareeda. Sirriitti akka inni wal isin makuuf wal isin ga'uuf mushitiidhaan akka bareeda caafuma isaallee mushitiidhaanis akkasuma addii kana ankoo sanan sinin jedhu isa kana sirraa na yaalaa dhumaa jira. Isa sin na yaalaa dhumaa jira. Sababa isaa sababa ishee latti malee waan biraa miti duraan akkasii miti kanuma. Agartan maddii kana neelaa deemaa asii hangaasitti inni kunii fi inni kun garaagarummaa qaba. Asumallee inni kun asiin hin jiru akkasumallee asiinillee hin jiru. Kanaafiyyuu baay'ee gaariidha tuni qullubbiin jechuudha. Shunkurtiin jechuu kooti
kanan sinin jedha ani sa'aatii tokko akkas sa'aatii lama sa'aatii tokko akkas nufira tursiisee nan miicadha sin immoo hanga sanitti ofirra tursiisuu dandeechuu urgaansa waan ulfaatuuf malee nurra taa'ee rakkoo qabu kanan sinin jedha viidiyoo koo daawwattan yoo jaalattanis immoo subscribe naaf godhaadha share naaf godhaa subscribe naaf godhaa sinin jedha naaf galatoomadha bye bye fayyaa